miidiyaa nama dhuftuugaa harkuma gabaabaatu kana na godhee an akka mataa kiyyatti gaafii isin hundallee gartee dabbaalis tahii namnummaan gartee waan kanaaf Hamzaa hundi keessanuu warri waan kanaaf gartee tattaafachuu jirtan gammachuu obboleeyyan keenyaa kana wal bira fiduu irratti waan joonii beellama qabannee beellamni sanillee gaalli akkasitti nu mijaa'u baatu ni har'a waan takka takka irraa tuttuinaa waan joon gartee isaa wal bira fiduurraa walit dhufnee gaa waan dandeenyu hawaasni keenya hun nuti waan dandeenyu goone waan tolchinu tolchine ummukaanusii fi yaasiin gartee haala isaanii kaduraanii jaalala isaanii ta dhugaata duraanii sanitti akka deebi'an wal bira fiduma wanni takka hin jiru yaasiinillee gartee waan kana dura teessan aareetiin guyyaa san akka malettiin aara qaba ture dhiifamaa jee dhiifamaallee godhee waan hunda finnee ummukaanus waan galatoomtu gaa waan hunda irratti gartee nulleen dararree nu gargaartee sanirratti xumurree jechuufin isiniin ja'a. Maashaallah. Waan bareedaadha. Wanni xixiqqoon ajandaa ta'uu kaatee dhumtee jirti. Wanni takka hin jirtu immoo wanni takka ittiin barbaadamu akkamitti akka isaan wal bira dhufanidha. Eenyutu eenyu bira dhufa? Akkami bira dhufa? Bira dhufuuf hoo maal barbaachisa? Safwaan dubbadha. Tanagaa beeyta karaa lachuu haala laalleetuma akkaataa itti mijaa'u karaa haala laallee gizee laallu gartee qophii wayitti jira yaasiinillee mukaanusillee akkasumatti qophii haajaa wayitti jirti kana gartee gaa waa hunda laalleetuma ammaaf gartee duraan dursee haala mijeessineetuma gartee mukaanus taatus mukaanus gaa dubbisneellee gartee yaasiinillee wanni inni jiyaati manaa kiyyaa yoo galtee an ilmaan kiyya keessatti gammachuutiyyaan hin dandeeyadhaa jee isillee wallaahi harkan hin darbine an abbaan manaa kiyyaa waan naan jee fudhadhee arra yoo karaa qabaattan arra galuun hin dandeeyaa jette ammoo kaayiroo san xiqqoo haalli IOM galmeeffattee karaan xiqqoo ni dheerataa ammoo an arrallee galuudhaaf qophiidhaan hin jette kanumarra dhaabbanneeti gartee waan takka takka haala mijeessineetuma walitti deebinaa wal mari'annee yaada joon adda baane kanaa galaafisanii galaa murteessinee ammoo mukaanusilleen if nuu qabdeetti abbaan mana kiyyaa waan jee arra galii jee arraan tana kunnoo haalli naa tollaan karaan haalli itti mijjooynaan nin deemaa jettee waan jiru nu ibsitee jirti yaada joofiin jaa kanarraa ammoo gaa nutis akkanatti osoo hin ta'in waan takka haala takka mijeessineeti san booda lamaan irraa haa ta'u irratti gartee hojjanne yaada jooni amma gama keessan kana. Okay. Ustaz Umma Safwan jirratti anis xiqqoo haala bala. Waanuma waliin beeknuu fi waanuma waliin agarre waan silaa dubbachuu qabu yaasin Safwan sirrumatti hime. Ta dura Umma Khaanis fi yaasin jaarsaa jaartii gaarii nama yeroo dheeraa waliin ture nama biyya baqaa keessa waliin ture nama biyya baqaarraa gara biyya Itoophiyaatti waliin galee inoo nama ilmaan lama waliin qabu ta'uu fi nama bultii isaanii akka bareedatti gaggeessaa ture ta'uu namni hundi gurraa qaba ijaanis sanuma argaa turre. Anis atis tokkoon nama 1800 kaas jiru kun hundi namni biyya keessaa nama muraasa erguutaan nama biyya namaa jiru hundi namaa gaafa biyya namaa deemu rakkoo qaba sababaas qaba waan dhabe qaba waan san barbaadu deema. Waa'ee mukaanutii fi waa'ee yaasini isaan lachuu akka biyya isiin akka biyya keessa hin jirre namni hundi gurraa qaba duraanii torbaan lama dura waan gara laayivii isaaniitiin sagalee waraabamee gabbeessan namni kaanis ni aaree kaanis ni dallannee namni dullee ni rifate waan hin eegin argina. Thank you. ما شاء الله جزاك الله خير هلا تودو عمري دايردا Maya ada baru sih jatuh muka harus nara ada berdara. Itu di depan. Okay, kanaaf egaa torban lamaan dura wanti xiqqoon sun dhufte
Safuwaan faanis obboleeyyan hiriyaa warra wajjin nyaatee biyya san keessa waliin jiru warra waan isaanii hunda beeku. Anis isaanii wajjin wanni kun akkamitti hajoo walumaa yaalaa turre. Akka namni hundi arge gara tiktaakaa finnee dubbii silaa hammattee ooltee bakka waa'ee tuukas deemu turte san waan hanga tokko tasgabbeessuuf yaalle. Akkuma namni hundi beeku Yaasin nama jabaa nama dhiiraa nama ilmaan lama qabu osoo haati bira hin jirre biyya san keessatti nama ilmaan lama guddisu jiru. Rakkoo akka inni qabu namni hundi numa beekaa keessattuu namoonni isaa wajjin qaamaan biyya san keessa jiran hiriyoonni isaa waan inni dubbachuu hin dandeenye hedduu dhufanii dubbatanii. Koomentiidhaanis uummata baay'ee gaafaa garuu guddaan nama Yaasin gargaara hamileetti goona bira dhaabbannaa ilmaan sana akka inni guddisu haala mijeessina kaajoo koomentii hedduu argaa turre. Achumarra dhaabbanni halkan siyyoo xiqqaate sa'a lama mosaa takka keessatti namni hedduun fedhuma isaatiin deeggarsa bareedaa godheef dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa akkas ta'e waan kana maqaa itti fuudhee akka hin dhiifne gargaarsuma silaa lubbuu qabu gargaarsuma silaa bareedaa Yaasin goone akka inni jireenya if dandeessa akka dalagaa takka xiqqoollee akka inni uummatu godhuun nurra jira kaaja'uun beellama guyyaa irraa kana qabannee addaan baane. Akka ittiin dhiifne samboodarra Yaasinis Umukaanusis bakka bakkatti finnee dubbisuu safaan faana hedduutti dadhaban dhugaa dubbachuuf Umukaanus halkan masanuu nu birallee dhuftee gastii gubbatti kamtuun akka hin jirree fi Yaasin gargaaramu akka inni qabuuf nama jabaa gaarii akka inni ta'e ragaa baatee fi qottee. Egaa guyyaa kana beellama kanaan dura isaan lachuu bakka jiranitti wanni hedduun haasamaa ture. Akkuma reefu safaan kaasu wallabdeen hamtuun wallabdeen guddaan wal diigaan wal mormiin wal jibbuu fi hamtuu walii haasa'uun isaan gidduu akka hin jirre dhugaa dubbachuudhaaf warri waan haasa'u san sirriitti dhageeffatee ni hubate jee yaada. Umukaanus waan sidibu saatii ammaatti qaalii Yaasiniin qabaa Yaasin anaaf abbaa manaati. Yoo inni amma karaa biyyaa deebi'ees gara biyyaan hin deebi'a. Diddaan qabu haja'u isin jee. Wanni Umukaanus biyyaa baasee diddaa takkaa jibbaa Yaasinii wajjin qaban osoo hin taane. Mee dabbal kiyyaa gaafiilee muraasa wayitiin Umukaanus gaafadha. Oke, tunggu dulu. Ada sekarang suara balik gitu. Ayo. Be Umukaanus. Ati Kaayiroo maaliif dhufte? Dhagaan fitin maakii baradhu. Gaffeen argatee jira. Bala jira galcha. Abshir ayyee ni galchina abshira. Maaliif Kaayiroo dhufte? Kaayiroo akkanumatti hin deemee dhufe makiinaa horee. Silaa akka barartee hin dhufin numaan beeka. Uummata akka dhufte xiyyaaraa takkaa makiinaa takkaa walumaanii sababni ati dhufte maali? An sababan qabaamsaa keenya akkanumarra bumaatitu ruuza masriiti nyaattaa jee Kaayiroo keessaa hanga takkanaaf muraasa takkanaa qoodii hanga san hin finne ganaan fitu jira gaafaan fite kara rabbiin ofiisaaf beeka. Eeyyo. Tole afaan Oromootti yoon isinii akka jette haati kaanus ani Masrii wannin hin dhufee fi taphachuuf wallisuuf utaaluuf osoo hin ta'in anilleen akkuma namni gartee biyya namaa jiramutti gaaf tokko biyya namaa dhaqee makiinaa tiyya qabadhee jireenya kiyya bareedaa oofuuf hin dhufee jetti. Kuni waan isii fuulli isii himu jiruudha waan isiin afaan hin dubbattu miti. Duba eegachi dheeyxee Umukaanus hiree harkatti moon arkanne. Hiree silaa namni barbaada dhaqusan. Hireen kaa harkuma rabbii jirti rabbiin haafidu inshaallah ni dhufti. Jechi kiyya hireen akka namni taa'ee eeggatu san siif hin mul'anne jechuu takkaa'uun arkanne. Taa'eetu mana eeggachuu jiraati. Okay. Hiree gootee teessee eeggachuu jirta moo hiree dhuftu eeggachuu jirta? Ta dhuftu dhaqqe. Thank you. Kanaafuu yeroo barbaaddetti mana keetti deebi'uuf ilmaan keetti deebi'uuf qophooytuudha jechuun. Haalli mijjooinaan haalli mijjaa wata qishoo asirraa galuun ni ulfaata. Haalli mijjooinaan rakkoon qabu. Okay. Tolega. Haalli hoggaati jettu haala jireenya gaafa galteeti moo haaluma itti galtu? Haalaan itti galtu mijjooinne malee ani paaspoortiin hin dhufne biyya kana ni beeka warri miidiyaa akkaan paaspoortiin hin dhufeen silaa paaspoortiin dhufe dawaddee galuu hin danda'a laakiin paaspoortiin hin dhufne karaa Suudaaniin seene gaafa nan biyya irra deemsan paaspoortii kannaan turre waan karaa Suudaaniin seene xiqqishoo galuun karaa kana asirraa
nama galchuun xiqqishoo ni ulfaatti. Mijaawaa taanaan yeruma fedhattu ni gala. Namni takka eenyutu Jaafar ol naqa eenyu bakka. Okay, rakkoon qabu yaa sheekh oguuta ka yaasin illee bakka Jaafar ala jalaa gabu rakkoon qabu abshir. Ala jalaa gabu. Shaaramne kee yaasin naa galchu oguuta ka yaasin asnaa kaayu dhiifama. Tole Jaafar ol naqe tummaan Jaafar ol naqe. Yaasin kaameraa tolee fi jirana fakkaata. Tolee jiraasa tola baasi mudura naa galchu. Okay. Tole. Monitora qabadhu. Jaafar balleessa. Okay. Akkasitti Ummukaanus yeroo hunda ilmaan isiitti galuudhaaf wanni isii daangeessu karaa mijaa'uu qofa akkasiimi. Yeah. Takka tuqime. Mashallah. Thank you. Tole karaan ni mijaa'u Ummukaanus. Inshallah. Abshirin siin jee karaan akka mijaa'u dhibbatti hin beekaani. Ayyee. Tana filaa suuqadhu taa'i. Dhiiraan filaa suuqadhu jaarii dhalaanoo maal jaansa dhiiroo. Qarmaa hidhadhu taa'i bootana. Anaa itti baasa maaltu gaajaa. Hamashadhu osoo biraritaa jirtuuti dhifi wanti yan ta'initti seene hamashadhu taa'i tana. Tole. Yaasin. Yep. Silaa gaawaan Ummukaanus jette walumaan quba qabna. Yeroo mara daqiiqaa fi sakandii mara keessatti haati Kaanus mana isiitti akka deebi'uu dandeessu. Firiidamaan gammachuudhaan harka dhibbarraa kumatti akka qeebaltan way shakkii qabnaa tana. Argameetiitis. Arkameetii akkana jechuun arkameetii jechuun dubbii laaftuu miti beek akkana barbaannaa jechuun Jaafee fi Safwaan viidiyoo teessan banadhaatii tatta'a. Duuba amma dhiiroo helikooptar qabaannee helikooptar keenya erginee hin finnu mee kamitti haadha Kaanus tana asitti deebisuu dandeenya. Jaafarii fi Safwaan. Laal. Dabbaalaa dubbatu oggu takka dabbaalee fi Safwaan maayikii banadhaa oggu takka maayikii banadhaa viidiyoos banadhaa galatooma jazaakumullah naafsi akkasumatti yaasiin. Okay. Anaa dubbata. Dubbadhu ayyee. Duraan dursa warri namni nu daawwachuu jira kun nama 2,200 saniifuu wanni hin joofadee haati Kaanus ammaattus toltus haadha ilmaan kiyyaati haadha ijoollee kiyyaati. Garuu takka jireenya kiyya keessatti Oromoo fuula dura taayetiin rakkina maatii kiyyaa kun kan ammoo rakkina kiyyaa soojee itti yaadeetis hin beeku. Jireenya kiyya keessatti. Ammallee haasoo hin deemnu wanni takka gara walii galu. Rakkina haasoo hin deemnu bara. Rakkina haasoo hin deemnu warri koomentiitii fi warri keessaan as gubbaan hedduun abbareessu jiranis rakkina haasoo hin deemnu. Atillee yoo rakkina haasoo hin deemtu na fakkaata. No, haasoo hin deemu hobsa. Maaliif dhiifama? Saniifuu irreedduu namaatu warri koomantii barreessuu fi kanaa fi ammaas ilmi namaa yoo arraan tana qarshii takkasii kanne gaafaati successful taatee kun kan ammoo bakka guddaa geesse bar kana kan nuti akkana goonees numa yoo jira. San ammoo adaraa Oromummaa akka hin jenne yoo san jechuuf deemtan
waan kana sitti dhaabnee liivii kanarraa bahuu ni dandeenya. Nuti jechuun akka yaasinitti nama fuula duraaf inshaallahu ta'ala Oromoo bira dabree akka Afrikaatti fi akkuma addunyaattu abjuu qabu. Saniifuu wallahi waan hin dubbadhu hin beekoni. Hundaafuu dhiifamaan jiru fedhe. I'm sorry. Okay. Thank you. Lalaki ya saundo. Akasema mimi makanus mala saundo. Dagang fitin mutra kafado. Sagaleen ta'e dhagahamtu maqaanis tiya. Ani muti fananumaan irraan fadda nuti nama guddaadha haadha kaanus abbaa kaanusi yaa'ii keenya miidiyaa gubbatti abadan hin haasofnu tayaasi miira keessa galee jecha namaaf sajjii san hanqa muraasaa dhiifama olii goone irra dabarree jirra innillee hawaasa Oromoo irra dhiifama jira rakkoon keenya abadan as gubbatti hin haasofnu. Haasawumuufillee hin taa'u fuulduraafillee karooraafillee hin qabnu arrallee borullee gama kiyyaanis gama isaatiinis akkasi. Rakkoo haasawuun dhufne khayru akhirat. Sila rakkoo haasawuun hin jiru waan viidiyoonii miti asuma keessaa hin jiru laayivii kana keessaa hoo. Akkana homa. Tole ayyee Haji Dabbaalee fi Safwaan mee maal jettan? Firoo maal jettan mee? Salamaaniif na dura khannifan boodarran dubbadha rabbi. Tole ayyee itti aane Abu Rashiidaa Dabbaal dubbadhu. Safwaan dubbatu Safwaan dubbatu. Safwaan. Ladies first jettee baranjiin Abu Rashiidaa nu dubbisaa takka ittiin ana. Abu Rashiidaa na dubbattu akkana laa akkana. Tole guddadha rabbiin warra nagayaan afaan khayrii qabu dubbata kana gartee bakka khayriidha isinii dhaabu rabbi isinii haa godhu. Kabajaa fi ulfina walii qabdan kana maashaallah rabbi akkanumatti isiniifillee haa daraarsu haa dagaagsu. Egaa isin uummata karraa illee kan dubbanne ta'e ammallee yaasiin umrii dheeradhu waan boru itti nayaamtan arra akka itti naaf bobbaatan hin fadhu jechuun hawaasa gubbaarra hawaasaaf gartee obboleeyyan kee kabajaa ulfina qabu. Guddina akka isin walitti itittan bakka isinirraa irratti akka isiniif guutamtu. Isiniif dirmannaa jedhaniiti asirratti isiniif ol bahan waan mana keessaa dhugaadha mana keessatti dubbatama saniitu halla irrallee nutiifis urgaawaadha mi'aawaadha nu boonsitani galatooma akkas jechuu keessanii fi kataanii ammoo Dabbaalii fi Ustaad Hamzaa kanumatti illee ijoolleen sagantaa kana qopheessitan ulfaadha ifii olitti yaaddanii bakka irratti guunna. Hawaasa qabnaa obboleeyyan babbareedaa kanatu jira. Harka keenya isaan biratti guutamaadha. Humaa abdii guutuu qabna jettanii as dhiyaachuudhaaf isiniin jira. Fedhiin abbaa irraati. Gartee waan abbaan fedhe olitti illee dhiibuun xiqqoo nama dhiibu. Kan sirraa agartuu jira kaatiif irraan agarre. Waan saniifis yoo sila itti yaaddaniin isiniin ja'a maaliif kabajaa ijoollee tanaa kabajaa obboleeyyan keessanii jecha dhibame yeroo isaanii fudhate asirratti gartee isin mul'ifate saniifis akka yaaddaniin barbaada hanqanumaan isin bira dhiifadha dubbiin akka abbaan itti iyyatetti firrii dirmataa bakka san silaa bulchitanii hin fadha. Dubbii bulchamee tolti. Beeytaa yeroo takka maqaan badu mannaa mataan badu wayyaan takkas ni jirti. Sanirra akka qabu hawaasaaf hin dhiisa silaan isin ta'e obboleeyyan kiyyaaf hin dhiisa. Silaan makaalusis ta'e yaasinillee silaan ta'e hawaasa kiyyaaf hin dhiisa hawaasa kiyyaan galatoonfadhaa. Isaan dura hin cahuu jechuuf fadheeti. Isinilleen hammeenyaa fi miti itti fufaa ga'an khayriidhaan isinii hawwa hedduu takka immoo isinirraa gammadeetiin jira galatooma. Thank you Abu Rashiida. Haasawa lubbuu qabu
haasawa bareedaa Ammaasi dubbatte Abu Rashiidaan. waan takka waan hin dubbadduun qaba Hamsaa kiyya deemaan naa qabadhu. Abadda Abshir. Namni gizee walitti dhufu yookaan kaan ammoo gizee rakkoo isaatti himatu nama ifitti himata. Sila yoon ife ammoo rakkoo kiyya kan hin himaddu yookaan kaan ammoo waan takka kan hin dubbaddu taate yookaan kaan ammoo Habashaa bira dhaqee ni himadda yookaan kaan ammoo Somaalee bira dhaqee ni himadda jechuudha. Maaliif ilkee dhaamte dhiiga tokko ni liqimsanii tokko ammoo ni tufanii jiran akkasuma mire cinaa liqimsitee cinaa tufta. Saniifuu maaliin jechuuf fade wanni waan kana nu fide nutis nama qabnaa hawaasa Oromoo qabnaa jenneeti. Hawaasni isin abdattan sun waan har'a nu gargaartan kana yoon fi boru ittiin nu arrabsuuf yookaan kaan ammoo mataa ittiin qabuuf deemtan ijoollee tiyyaa fi yookaan kaan ammoo anaas ta'ee haadha kaanus haa taatu asumaan dheengaddaas 120 guurabee masgiida ijaaramuu jiru tokko jira asumaan maallaqa sanillee isiniif hin geessaani gamanumaan waada isiniif hin galaa jechuudha. Yoo immoo lakki Yaasiin obse achiin geenye. Amma haasawama. Yaasiin takkaan siinjaa akka haadhattis akka haboottis silaan xiqqoo dubbii tana osoonii fi hin baanetti lulluqqattees natti tola. Ogguun akkana siinjoo beektaa manaama sodaaf hirriban dhaban. Manaama sodaaf hirriba rafuun oolan. Fedhii osoo hin taane ogguu takka takka osoo akka ifin fadhan ogguu dhaban akka ifin fayyane takkas ta'uun ni jira. Yoo waan kana ani akkana boruna dhufuu taa'e har'a akkanatti natti roobiniin xiqqossii miti ilmaanis atiis waan agartee daangaa isin jidduu kaa'e kana kaasuudhaaf waan ijoolleen teenya irra deebitee siif as taa'aniif oduu bakka san osoo hin geenye karatti naa bultee hin fadhaan jechuu fedheeti mee haya. Galatoome Abu Rashiida dhugaa jette. Laalaa jara keenya mee waan takkan isin hima. Ijoolleen lamaan nu gubbaa tetteessu tuni ijoollee jeenota. Wallaahi anaatu salaamtaa isinii dhaabe jeena mustariyaanis jeena yaasiinillee jeena. Wama fedhe santu taha malee rakkoo haasa'u asirran dhufne jette adde mustariyaan. Rakkoollee haasa'uu hin deemnu. Nillee haasa'u nu rakkoo rabbi nurraa haa qabu. Wanni immoo dheengadda godhames jaalala isinirraa dhufte baga gootanii. Eenyuun na cinaa bu'eessa? Miyuutirra jirta. Jaffee bee. Eeyyoo abshira jaffeen ol deebi'aayee. Gammachuu waan biraan jedhu gammachuun teenya akkaataa isin jara kana itti yaaddanii dubbiin jijjiiramtee jirti jarri walii araaramee jira gammachuu qabaa ummu kaanuusilleen ilmaan kiyyaa fi abbaa mana kiyyaatti yeroo mara deebi'uudhaaf qophii jette. Ummu kaanuus by the way biyya tana wanni isin dhufteef akkumaan isinii hime akka namni hiree barbaaduudhaaf dhufte hiree sanillee argattee jirti. Garuu immoo hiree caalaa ilmaan turra caalaa. Hiree caalaa ilmaan turra caalaa jettee ilmaan si deebi'uu deemti. Kanaafuu galatoomi ummu kaanuus waan bareedaa gootee waan nama gammachiisu gootee inshallah biitii alaatis ilmaan keetii fi abbaa mana keetii akkasiif hin caalleniin beeka. Tun ammoo seenaadha seenaa hojjette ni galtaasi waan biyya alaatti arkattan san caalas ni arkattanii na amanaa. Wallahi ni arkattan shakkii takka malee. Tanaaf ani hanganaan itti ida'a. Miyaa teenyaa galatoomi miyaalleen caansa kabaltee. Miyaa viidiyoo baradhu miyaa viidiyoo baradhu. Miyaan tun dhiyoo tana namaa wajji wal loltee namni fuula qotteessee jaa viidiyoo barachuu hin dandeessu.
Ay. Mee adiifama gaa namaa fuula sokot teessuu ka'ee si dhiisee jaan mukotee isin lakki yaada dambe si teessuu ka'ee si dhiisee jaan okay akkasi dubbadha Dabbaalii fi Safwaan. Simmoo jirreertamii Dhagaan fixini dubbadhu mi'a dhagaan fitin banadhu dubbadhu. Yana keessanii Eessa dhageenye? wannini salaam alaikum sinundinoo wannini jechuun fedhe Hamzii solushina Gaafiin qaba san dura gaafiin qaba. Hayyee Maaliif leencaaf mustariyaaf fannite? walitti qabnaa bannaa fi sin qabeenya. Qabeenya walii qabdanii? maal jechuu Hamzii Okay. akkas so wannini jechuun fedhe solushina bakka tanatti dubbachuu ni danda'a. Qaceelloo dandeessa malee maayikiin keeti leenca kannitee akkamitti Okay. dubbachuu dandeenya qoqqoodha. No, jechuun kiyya akkaataa isiitti biyya deebitutti can we find it godhuu dandeenya? Dhiifamaa wajji isinirra beekeetii miti asumarratti giving you account illee Maayikiin taatee. keeti deddeemi haasa'i mee waan feete haasa'i. Okay, hayyee wanni ni jechuu fedhu wanni umukaanus akka biyyatti galtee abbaa ilmaan isiitii fi haadha isiitii wajji yoo jiraachuu feetan nambara keessa jalaan kaazeelii ni jiraami even furmaata akka itti biyyatti illee galuu dandeessu akka goonu saniin jechuu fedha. So waan kana akka hin turre akkan oole akkan bulleef ni jiraami dubbiin takkaan beektaa gizee nama bira dheeyitee arra boru jaaniitiin turtee namuu achuma lafaa kaayee lafatti hafaafiin jee yaada kiyya dhiifama akka wallaalummaatiif hin jee isinirra beekeetii miti ammoo. Okay. 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 Ah, yes. Arsi harkadheetiin jira. Waan kanarratti maal jettaa Barashiida? Mee Barashiidaanis xiqqoo atti dabaltu bakka tanatti. Akka khayrii qabu dubbiin oowwitutti meeyooti. Namuu akka jirutti arra bakka kanarra dhufanii yaasinilleen gartee dhaamsa ergatu. Nuti akka qabu akka isaan wal bira jiraatan haadhaa fi ilmoos rabbi addan baasini makaanaas rabbi haa jaaru malee nurraan diigini yaada bareedaadha. Kazeel jedhes kan agartee biyyatti godhamu ta'us namuu karaa adda addaatiin godhuu ni dandeessani. Kanadaa yoo jiraatanillee solushina isiniif qabna. Biyya gaa abbaan warraatu ni jira. Warri bakka biraa jirtanis Mukaanus karaa ergina jettanii isaa amma isin yaadni keessan. nuti mana isiititti yoo deebite nuuf gammachuudha. Wanni sanirra nu gammachiisaa hin jiru. Beektaa riskii tana rabbiitu bakkayyuu namaaf qooda. Yoo rabbiin tokkichi riskii isaanii achitti isiniif barakatti yoo je'eenis Masha Allah biyya buu jiranis beektee riskii ta'e rabbumaa sii kanna akka gaariitti jiraatan jenneeti abdii qabna. Yoo isaan gartee inninis marhabbaa jee isiin illeen qurrama irraan qabdu nuti wanni hangaggeessineef maaltu jirare guutuu nurra jira jechuudha kanuma. Waan gaariidha uumamaa. Ililli harka keenyatti gaggeessine jettanii isaa Barashiida. Hoo isiniin kun yaa'ii qabdu wallaahi. Bara garaan dhale kun hin rafu beeki. Akka feetetti illee yoo isiin gamana jiraatte naaf dabreetteet illee yoo yeroodhaaf biraa deemte ilmoo namni dhalee qabu garaan dhalee hafara dugguu ja'an tabaa miti. Feeteeti miti isiinis kan bakka hireedhaan irraa harka biyya sadee isaatitti hin deeme jetturraa humaa hundarraa karaa naa caaleettee ilmoo biratti deebi'uun nutiif waan guddaa. Ani hedduu takkan ulfina guddaa qabaa fi kabajaa guddoo godhaa fi mi'aallee naa galatoomtu fuuldura baatee gartee wanni kun akkana nu Miyaan zeel harkaanuu qabdi. Okay, tole. Barashiidaan ammoo e-transfer harkaanuu qabdi. Akkasimi? Rakkoon hin jiru yoo barbaachistee warri Kanadaa jirtan kaalgarii jiru akkuma kaleetti fiduus ni danda'ani. Lakki dalagaa irra jirra ijoolleen teenya irra guddaan isaanii hojiirra waan jiraniif kaanis mana waan jiruuf transferiin ni laaffataaf jeetuman haa galtuu ilmaan biratti haa galtu. Tole asirratti kuyin maal jette mee kuyin dubbadhu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كوين فامبر يا إنس ديبتي زي كنا حنا بيخيتين جرا صوتا ولينو راكوين. والله ميا أفاني سيه مريني نقيسان دبته شمرنكم بيتا بك إسيتا نيف بوسيلا إفلالا جولي رافقاتشو هم بربانو أكاسو مغرته مستريا في ياسين كونيس وان جالنوف ولي رافقيني إساني غني نمي هدو تكا زني باللي ساجر زني اللي غابا سني تولا جرو اللي بردي بيتي غرتي بيوما فيتي توهو أتيتو غرتي بيسان أمريكا غدت بكتي دي منتن أمريكان تنتنو متخيس جر بيانيس أس جرتي أنيس أسنجر مال توتو ياسيني في مستريا الرهان قتيو جنة وني تكتاهن كنتن جرتو أمريكا جتشو وان براتي نوتي وان كيسا جروف تنافو بليتين تينيا غرتني شلمني شلالمني إليلي أركا خيني لما زيو بيجيراتي لما زين كريسيني بيب جتشا كمان نوغلتو فينا نوت خونو تناني يقول تري بلا لا 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 ولين نتس ديمتي وقال سيرينجو انتو بيلافتو سيرينتي فكاتت أكاسي namni kuma lamaa fi dhibbi sadi teessanii nu dhageeffachaa jirtan hundi keessan gurraa fi eelii qabdanii rabbi eelii teessan eelii hoddaa bishaanti waraabbatan isin hin godhini eelii gaarii isin haa godhu mi'a dhiisi fakkaa kopheen cittee suuta bitattaa dhiisi yaadda'u ni yaadaateeti jedhiisi isabsir dhiisi akkasii biyya Ameerikaa ni citti mi'a ni citti isa kopheen teenya kopheen naa biraa kopheen kopheen dhumtu baramsa wallahi kopheen dhumuu diddeeti akka goonuu dhabne ganda tokko jira ganda san keessa jira inumaan dhumtu yoom lafa deemtan makiinaanuu fixxaniititi dabbaloo jechuun fadha abukaanos yoo kana dhutiti raahaa godha ija laalinaa kaaboo mukaanos qofaaf leenca kannetanii abukaanos itti nusinaa kaa kolkolo. No, naaf inni waluma qabna bar. Ustaz afaan nama qabuu feetasa. Dhiifama wallah. Maalu istiira karaatu maal taate. Wallahi dhiifama. Onnee keessa asoo itti bar onnee walii hidhaahi waan gartee keessa kana jiru galtee waan saanaa keessa jiru fallaanni ol fuudha jaani onnee keessa jirti beeytaa gaafiin fi deebisaan tunisi. Dabbaali taa dubbatu carraa walii kannaadhaati namoota daddabee. Ustaz galatooma habarakiidhaan faanis mi'aan faanis waan bireetu haasanii jalqabumaa wannumaan yaadamee fi wannumaan itti fedhamee uuma kana malee kana ijaarsaa ijaartee asirratti haasa'uudhaaf miti rakkoo odeessuuf miti. Safuwaan faanis akka nama isaan qaamaan beekutti wanni isaan beekan rakkoo akka nuu waan yaasin hunda waan beekaniif yaasin akka inni gargaaramu waan fedhanii fi algadallee sanuma goone dubarillee sanuma haasoo inni wannumaan sagantaan kun fi beellamni kun barbaachiseefu yaaduma ammaa barsiisan fayyaarra dhufan kana. Warra waan san yaade dura warra magasti seeneetu yaada sanarra dhufe waan bareedaadha. Isaan qofaa miti namoonni waan kana hordofuun jiranii fi namni yaasinii fi mukaanus itti dhiyeenyaan beeku hundi waan kana isaaniin fedha akka isaan wal bira deebi'an wal bira deebi'uudhaaf ammoo riqicha isaaniif ta'uu barbaadanii amma walumaa galatti deeggarsa yaasin kadhatee gargaarsa mukaanus kadhatte osoo hin taane fedhii fi hawwii hawaasni isaan lamaan wal biratti arguu barbaaduuf wal biratti arguu saniif ammoo riqicha taanee fi isaan fira ni qeessifna kajoo yaada uummataati waan ta'eef Itoophiyaarraa, Kanaadaarraa, Ameerikaarraa abbaan yaasin sappoortii godhuu barbaadu yoo jiraate osoo isaatii fayyadamnee akkaawuntiin isaa ta'u jiru hundaanuu waan sanii ceenee karaa bannee isaatii fayyadamnee jira tola. Asirratti haa deebinu namni innis nu gabbuu jira isaatiinis deemu jira namni hedduun ammaa tan akkaawuntii eegu jira karaa mana seenuudhaaf hulaa eeggatu jiranii hulaa haasaa jechuun barbaada. Hundi walii gallee yaada waan kana akkuma ati jette dabbaal isaan wanni tahanii osoo hin tahin nutumaatu itti yaadee riqicha godha jechuudhaaf waan kana dhufne akka isaanillee gama biraan nurraan fudhanne akka mustariyaalleen gama biraattiin fudhanne akka yaasinillee gama biraattiin fudhanne akkaawuntii lama arkanne nuti tana isaan hin gaafannu isaanillee nun gaafanne nu godhaas nun hin jenne riqicha hawaasaa yaada ummataa bakka takka fuunee waliin qindeessuudhaaf asirra dhufne jechuudha. Hamsaa keenya gizee takka nama guddaan na bira jira yaada kana itti naahimii akka dandaqabu jiran. Okay, ani waan gartee kasiif hin beeku akki jettu gartee haati teenya tana bira jirtu
Maalii fi Yaasiinii fi ijoollee haala gootanii bira geessitanii biyya namaa sanii yoo dalagatan maal qabaa? Maalii fi isii gad deebistanii waan goonu gooneeti isaan ijoollee fi isa fuunee achi geessinee biitti sani biyyatti dalagachuullee dandahanii ijoolleefillee bakka barnoonni bareedaan Islaamik Yuunivarsiitii illee jiru. Mustariyaa fi Yaasiinillee gartee haala bareedaadhaan bakka san ni jiran jeetiin akka nama guddaa tokkotti yaada. Maalii fi karaa san mee bakki sanoo maal isiniif fakkaatti isiniin jettee yaadete? Okay, ummaatu sibira waan kana jee. Akkas jetti yaada isiiti. Anillee na amansiistee jirti. Wareegama waan kafaluu fedhu hundanii kafala isaan kanatti geessuuf hedduu takkanatti haasawaa jirti. Nama dila kanarratti gaafii tanaa deebisi fudhatanis maashaallah fudhachuu baatanis tunu yaaduma kiyya humaa rakkoon hin jiru jetti. Immoo haalli isiin amma ibsite kun haala bareeda. Nukuleera dhawamuu qabu hundanaa dhukaasaa jechaa jirti. Yaada kana anilleen akka nama tokkootti niin kannadha. Mee yaada kana uummanni dilli as keessa jiru kunoo maal ja'a? Wanni gargaaramuutis if boodan jennu ni gargaara. Yaasiinii fi ijoollee achi geessine irra caalaa jiruun biyya sanitti taatii jetti isiinii akka jetta aggaa isintu beeka yaaduma siiti. Kunis yaada tokko. Irratti marii nu barbaachiseen jechuun jiranii kuni gaamurtiin tayaasini nagalfachuu barbaade fi dhufe barbaade kuni harka isaa jira. Isin ol deebi'ee isa gaafanna. Isin karaa dalagaa teessanii taanii deebi'aa yaadne yaada bareeda yaadne keessan. Warri koomentiin irra guddaa yaada kana deeggaru jiranii kuni gaawwan harka yaasiin jiru murtii isaati. akkasi tole. Kanagaa intaltii qaalii jaarsaa fuutu raaziyaan ifii waan murteessitu waan hunda abbaa manaa dura gooti. Tuni amma nuti yaaduma kannanne murtiin ammallee tayaasiin teenyaa miti. Nuti yaaduma kannanne yoo inni fedhe immoo ani number 1 ta dura gartee haala mijjeessuu irratti hirmaattuu ta duraati. Ani kitaaba irratti na barreessa akkasi. Waan kana jennaan addemiyaan ni qofalte. Akka malee qofalte maal jechuu maal itti feete? Yaada sanii naa ta'e. Tanaafin akkana jechuu ture dubbaduu tanaafin jechuu ture yaadni sun Usmaan taa'u jiru naa dhufe yaadi jijjiiree isaa fi ijoollee yoo geessine hoji'ee. Abo Rashiidaan maal jetti? Haalli Safwan dubbadhaa Hamza keessa dubbadha. Hamza. dubadda Barashida itti deem Safwan asitti aanu. Na dhageessanii? Maashaallah galatooma gaara dubartii dinqa ol baaftanii sagaleen dubartiidha. Dhagaamu jirti. Yaasiin si dhageenya garuu ni torkiin si qaqqabaa jira malee. Okay. Wanni irra tola yoo isiin haalli Yaasiin dubbadhu si boodaan dubbadha. Ani torkinis naga qabu jirti naga bulaan je. Yaasiin mana guutuu kana dhiitteen deemtu akkam qaxara bulta malee. Hai. Ni torkin daroo jira. Yaasiin inni torki sirreeffadhuuti gaafii ammas gaafatan kun gaafii murtaa'aadha waan ta'eef gaafii kana deebisi. Egaa gaafiin kun deebi'ee booda bakka sanarra dhaabbannee waan deemuu qabnu deemna nutis. Ayyaada yaa. Dubbadhuure. Irra deebiif gaafii lafa sanatti himsi haa deebisu Abirashida. Lakki dhaaboo wayii gaafannaa. Yaasiin ni torkii si darare moo taa'uudhaan fedheni Habiibi? Fayyaade manumaan jechuu fedhe. Laal yaadni keessa yaada bareedaadha. Garuu ani wallahi waan hundanii dubbatama waan hundanii nyaatan malee dubbatan nyaameta.
يه تديم saniifuu namni rakkoo Ogutaka se kabo. Sira tembe ko. Ogutaka se Mia this Mia this tuan tuan kan jurusan tinggal jurusan this jiru isati this. rakkoon dubbannu yennee mungkin kena agar kau tu penuh mali ni tiada senjang kerana wan juru ini rakon kamu malu wan orang Rakkoo fi beekadulaan rakkoodhaa fi madaa abbaa malee quuqaan isii nama biraan dhibdu. Abon Dubbachuun no ana mana kiyyanin kabaja asirratti rakkoo dubbachuun fadhu garuu maal ni beektaa si galee fakkeenyaaf Intu bodoh cawan nanti kita tip tu kan apa namanya ni faham, asma tu betul tak, asma mata kali peradip terus wajah. Lakki isii bira dhaquuniif yotti ulfaate ana achi dhaquun natti ulfaata biyyumatti naa galtu jechuus mirga qaba moo kam dabbaal. Mereka apa? Mereka saat sumpah saat. Isi le perendas maaf kan tiba tiba. Infel le sini. Kanaafuu wanni asitti hin dubbadhu jaamu kan raasaa jechuun jirru ka jirtu natti hin fakkaatu. Abarsiisatti jalaan. Abarsiisatti maaltu jira laal. Nin sirbaa fi mormaaddu ifadhaan walitti hin dhuftu. Yaasin namoonni sappoortii si godhuu barbaadan haati manaa si bira galtee sappoortii si haa godhan moo akkam majaame kanatti ati bakka san deemuudhaaf sappoortii si haa godhan. Jaalattee jibbitee sappoortii si godhuu feenaa sin jenne hin fedhuu jechuun fi akka himmatu godhu jirtu kun karaa sirriitii miti filannaa lamaan kana keessaa tokko baasi waan itti fitutanaas yookaan itti simatu magalee bu'ii deem yoo fete yoo baafte immoo baasi malee nullee mataa dhukkubsitee warraas galaallee akka sitaa jabanin godhin waan isin jiru. Dabbaal akkana jechuurraas mee akkanatti as dhiheessitu akkam si fakkaata. Jireenya keenya ka fuuldura nuuf ifa ilmaan keenyaafillee bakka gaarii rabbiin nuuf haa godhu bakka rabbiin je'eetu nuuf taha akka immoo abbatti akka haadhatti wanni nuti yaannu jireenya keenyaaf kanana fakkaataa jettee akka abbaa manaatti murteessuun mirgisiif guutuudha jechuu hanganuma galatooma. Habarshida waan bira deetten. Mee qoyera bilbil jiran fakkaate isaa deemu. Wanni takka ta'e inni hubatuu qabu namni takka isaa murteessuu hin danda'u. Isaa murteeffata filannoo isaati. Either way nuti gargaarsa keenya isa bira jira. Achi dhaquus ifittiin fida je'us yaanni keenya gargaarsa achuma jira. Immoo filannoon tasaati. Namni takka isa dhibuus hin danda'u. Akka das isa jee waan gartee abbaan manaa gartee godhuu qabu sanuma irratti sappoortii isa goona miti. Yaasin deebitee jirta akkas itti fufi filis saatiin deemu jira fufi waan jettee jii namni hundee qabatatti. Isumaa dhufaa bara waltaanee dhufnee amma dubbii jiruu kanaatu na jaabseeni. No, isin dubbiin jijjiirree bariyaasan yaada uummataa yaada kan nu jira malee waa takka illee ni jijjiirame jirtu isinlee ni jijjiirree namullee ni jijjiirree yoo akkas goone hoo sii taa'ee siin jedhu lakki naan ta'u waan akkanarra waliigallee waan akkanaatiin fedhaa yoo dandeessan akkana naa godha akka jedhu si. Okay, waan kana fakkeenyaaf anaaf isii murteessaa mi? Inuu isin siif kan ta'e kophaa tantee murteessin jette akkasitti. Ayyaa bareedaadha. Yaasiin jireenya keessan atii fi isii murteessa. Deeggarsa sabaatii fi qobbaleeyyummaadhaa hawaasa si dhaggeeffatu kanaan murteessa. Rashiidaan dhaggeeffadhu. Kun amma fakkeenyaaf si galee akkana uummata kan na bira jira maarree minaam jette. Akkasuma kusimi ichi boodona miyaan akkana jettee laayik goote. How can si galee ichi boodona ammaa si mukaanus deebiteeti si galee yaa uummanni hundinuu akkas jiru jira maarree minaam jette. Akkasimre? Yaasiin mee takka dubbadhu boo mee dhaabu Gizee takka yaasiin laal namni mileenni takka yoo taa'ee murteesse hin ta'u waan ati murteesse malee. Mee takka dubbadhu mee dhiifama illeedha isin jidduu seene. Yaanni isin fiddan beeyta yaada ajaa'ibaati garuu ammoo kunnoo mukaanusii fi yaasiin itti aanee ana
firoollee inni jiraan si'a kaan rabbiin nu jidduu jira waan kana hunda kaasnee jirra jechuun nuti dirqama gartee mukaanus irratti goonee osoo hin ta'in mirga isaati yaasiinillee gartee haati manaa kiyyaa naa galtuu jechuun san mirga isaati ammoo nuti carraa hannineefii jirra yaasiinillee gartee yoo taate ati yoo achi bira dheeyte akkuma isin jettan kana barnoota ni harkatan ilmaan sanilleen isiilleen waan xiqqoo achi deemtee jirtu jecha waan kana gootee xumurtee achi deemtee haala ni tolchiti waan kana hunda haasofnee jira beeki dubbiitu dubbii fidaadhaa fi dubbachuu jirra ammaan tana ammoo wanni irratti qophii goonee gartee wanti kun haa deemu yoo gartee waan inni achi deemee namni takka biyya takka gizee dhaqu gartee dirqama amma inni yoo isii fitti as fuudhe biyya mana kireessee waan hundaa jira isiilleen akkasumatti achi qophii irra jirti yoo gartee ammallee gartee nuti yaasiinillee qabachuullee ni dandeenya murtiilleen tanuma isaa taatee gartee arraan tana gartee haaluma itti bareeduu fi haasoo jirtan isin hundi keessanuu asirraa haaluma jireenya isaanii itti bareeduu haasoo jirtan bikka kana keessa rakkoon takka qurrammii jiraachuun qabu yaasiin mirga qabda hara takkatti an mirgi kiyya kanaa jechuu dandeessa ammoo obboleeyyan kee namni sirra gurguddaa warri sirra gartee xiqqoo haalaataa jireenyaa arkee jiru Abu Rashiidaan fa'aa kun amma nama biyya namarra hedduu deemee biyya hedduu arkanii jiran haalaataa waan beekaniif akkanaatu irra wayya yoo jaan gartee waliigaltuma nagayaatiin waan kana kaasnee turre duraaniis ammaan tana haala gartee mustariyaan yoo haalli khatti khaysii khaturu taate ati qophii goradhu paaspoortii baafadhu waa hunda qopheeffadhu etne sanirra waliigallee turre ammallee gartee wanni ni deebi'ee dubbii tana kaasuu fedhe dubbiin tamma kaate qofa osoo hin taane nutilleen sa'a ilaa sa'a 5 waan go waliin haasofnee turre mukaanusis neerti waan sanirratti gartee guyyaa san akkasitti wal mari'annee jirra waan sa'a 5 go dubbuma tanarratti haasofnee turre wanni irratti walii galle yoo haalli khaysii hin mijjanne taate Saffaan bara addunyaa kana maali ni beektaa? Na dhaggeeffadhu soffaan kee dhiifama. Yaasin oguuta kopsi yaasin oguuta kopsi qoy abtatu yaasin oguuta yeroo tokko kopsi jarjarri waa balleessa malee waan tolchuu oguuta kameenaa sinjee bishaan dhugi safaan ta'u. akkasiiti haa dubbatu garuu ammoo wanni irratti walii galle mukaanus waggaa takka guutuu gartee yoo wanni kun hin mijjoineef taate ilaa waggaa gartee ka'ee duka haala kanatti yaasiingaa maal godhe isii yaalii goote inni achi dhaqerra bareeda kanarra walii gallee haaluma ammaan tana gartee isaan kana olif fiduu karaa yaasiiniin taatu karaa mukaanusiin taatu haala mijjeessine enneeti ka dhufne irraan tana gartee waan hafe gaa mukaanusillee dubbachuu ni dandeessi maaliif yaasiin qofaa miti isiillee haasa'uu dandeessi jechuuf hin jira. Okay, galatooma. Carraanaa kan seenee bar. Ammoo yaasiin tabbaabatanii Hamzaa Sheekh Jaabir carraanaa kan nuti firiin dubbata Hamzaa. Tole mee itti deema sharmarkee dubbadhu. Tole waan takkaan sharmarkee keenya welcome. Tole obboleessa keenya Hamzaa Sheekh Jaabir nama waan gaarii hojjechuu keessatti gahee guddaa qabu qooda guddaa siif qabna keessattuu guyyaa har'aan tana waan ati godhu jirtutti gammachuu guddaan qaba ani yaasiin akka gaariitti hin beekaa torbaan irraa guyyaa lama isa biraan ta'a gizee hundaa'u waan na rifachiisu jira wanni na rifachiisu maal ni beektaa intala isaa takkaa jira beektaa intala xiqqoo qaba intalti isaa gizee hunda maal naan jetti ni beektaa abbaa kiyyaa fi ummaatii yamaa walitti hin deebisin naan jetti. Dhiyeenya kana guyyaa tokko osoo taa'u jiru isiin leeyyi seenuu jirti. Hai ummaatii jetti. Hoggaa kana yaasiin moobaayila fuudheeti atteeshina isaanii gaanii beekan beektaa ni beekanniinis akka walitti deebisuu fi haadha fi abbaa waan hin beekuuf jecha viidiyoo fuudhee dabarse. Sanboota isaan caljaaniiti ana kophanna dubbisan. Ummati ya abbaa kiyya ummati yan beeytu naan jette mucoo niin beekaan jeen duuba ummati ya abbaa akkami waliin ittiin araarsini naan jette niin booyee dhugaa maal taatee naan jee yaasiin waan na dhagee anumaa beeka beektaa waa'ee kana akka gaariitti muuxannoo waan hin qabu jecha tanaafuu Hamzaa ati waa hunda ni beektaami muuxannoos ni qabdaami haasawa gabaabsineetu Hamzaa waan godhuu qabdu atummaan ajajatti kannii nama hundattuu
Jarri lamaan kun akka walitti deebi'an haal duree mijjeessi dhumatti bakka dubbiin. Jarri kun walitti deebi'uu qaban. Maaliif jennaan ijoolleen lamaanuu haadhaa fi akka walitti deebi'an faran. An duraan haadha ummaa kaanus